Haalandumaa keessa dabarsee waaqayyo isa guyyaa kana nuuf kennee galatoomuu jecha kun ogaa akkumas gubbaarratti argaa jirtanii har'aa hojii koo tokko jedhee jalqabee baay'ee tokko natti tolee na gammachiiseetu jira. Sababni isaa jireenyaan kaleessa biyya namaa keessatti dabarsee unkaan har'a nagaan biyya kootti galee waan akkasii kana nan arga nan hojjedha nan jiraadha jedhee abdachuu miti lubbumaanuu waan gara biyyaatti galuu natti fakkaachaa hin turre abdiin lubbuutiin galuyyuu keessa koo hin turre jechuudha. Maaliifi namni irra namaa beeka malee jireenya akkamii akka dabarse abbuma isaatu beeka waan ta'eef isa kaleessa darbee fi gaabbii mamiin qabu lubbuutiin jiraadhe immoo har'a biyya koo keessa galee jireenya dhuunfaa kootii jiraachaa akkasumallee hojii mataa koo akka humni koo dandeetti lubbuun irra jiraadhe uummachuu jechuun anaa fi waan guddaa waan ani jireenya koo keessatti yaade hin abdanne ture. Fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'ee gara kanaatti darbeeraa boruun koos immoo isa arga warri gammachuun kee gammachuu keenya jettanii kan milkaa'inaa kan jaalala kanitti gammadduutiin nagaan biyya kee keessa jiraatu jechuun akkasuma waan beektaniin eebbisaa itti tuttuufaa laayikii gochuutiin jalqaba nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu ani jira galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jiraattanii jecha. Akkuma baratame egaa warri haaraa taatanii yoo jiraattanii anaa dhufu jecha sabiskiraabii gochuutiin gara maatii keenyatti dabalamaa kan kanarraa fi immoo warri abdii kutattanii karaa fayyaan ta'uu danda'a namni jireenya isaa keessatti chaalenjii qormaata dhabe hin jiru garuu immoo wanti hin darbamne jiru namni akka koo kun hin jira yeroo ittiin jedhee abdii kutadhee tu jira jechuudha maaliif namni irra namaa yeroo laalu waan namni itti jiraatu keessa namaa hin beeku ani garuu waaqayyo isa keessa dabarsee isa sana kan inni ittiin irraanfadhu. Naaf kenneetu jira jechuudha. Har'a koorra dhaabbadhee immoo boruu fi abdiin koo guutuudha. Isinis immoo kanarra dhaabbattanii ni jabaattu. Ni abdattu dhiyaata. Akkasumallee immoo asuma keessa taa'eeti yeroo hundumaa viidiyoo nuuf hojjedhu silaallee jabaannaa waan baay'ee barannaa waan baay'ee fakkeenya godhannaa. Jettanii koomentii akka kanaa warri barreessitan jirtu waan ta'eef waan keessan jiru. Anaafis immoo naagalameerri suni naagalanaan hubadhaa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaaf shiruu wanti hin darbamne jiru qoramuun waan gaarii fi gaafa qoraman gaafa chaalenjiin namatti baay'atu dhumni isaa milkaa'ina ta'uu danda'a waan ta'eef fayyaa ofirratti waaqayyo ofiitiin akkaataa amantaa ofiitti kadhachaa isa fuulduraa immoo abdachaa jiraachuuti qabdu jechaa kunoo akkumas gubbaarratti argaatii jirtanii kunoo. Har'a immoo jalqabeetiin jira jechuudha. Egaa yeroo darbee waan na mudate isinitti himeen ture kaleessaa jechuudha suuqii keessa seenanii ani ittiin gurguramu gatii wallaalee isiniin jedhee ture. Amma egaa babbareetuman jira jechuudha. Waan hin beeku beeka waan hin beekne immoo itti qoradhee abbaa warraas immoo na deeggaree waan hundumaa na hubachiisee maal jedhee odeeffannollee naa fida. Ani egaa tokko kan na rakkise maal seetu. Biyya keessan turre haalli namaallee naaf haaraadha haalli qilleensaa safarri akkaataan loqoda afaanii akkasuma immoo gabaarraa bitee gurguree hin beeku kanatu na rakkise malee biyya ofii sanumaa jechuudha wanti jijjiirame hin jiru garuu immoo eessatti akka rakkoon na mudate inuma hubattu hedheetii yaada. Amma kana qillixxee kan jette naggaadii ta'uuttan jira yoo waaqayyo jedhee kan kanaan olis immoo ittuma guuttachaan deema meeshaa. Amma haamilee horachaatiin jira jajjabaachaan jira ofitti amanamummaa konfiidensii kun egaa kana fakkaata jechuudha. Har'a waan kiilootiin gurguramu maddaarabaa keessaa hiikee waan hundumayyuu nagadaamaa hojjechaa masisirreeffachaan jira jechuudha. Meeshaan as keessa jirtu kun xiqqoo fakkaatti birriinsaa ni beektu seenu waddadee kanadha sanadha hin danda'amu dhaabdii shinkutuu otoo hin taane ni beektu haala biyya jiruuf jireenya biyya keenya qaala'insa biyya keenyaa wajjin wal bira qabsiistanii ilaaluu dandeessu. Ani garuu bakka keessa waan hin turee fi haamilee namaatti bu'u wanta namatti hin tolle nama dabbaru danabbaru wayi namatti himuun barbaadu hin dandeessuudha. Ammas irra deebi'ee jabaadhaa waaqayyo isiniin illee isin haa milkeessu sana duratti fayyaa keessan guutuu nagaan biyya keessanitti isin haa galchu fayyaa duubadha wanti hundumtuu yoo fayyaan jiraate hundumtuu ni jiraata waan ta'eef akkasiin isiniin jedha jabaa asuma keessa taa'ee viidiyoo waraabii sanarraan dagatiin waa'uma suuqii sanaan nutti miinuu hubachiisii kan jettan sirriitti koomentii keessanii dubbisaaman jira jechuudha. Ammallee viidiyoo kana waraabaa jirachuma keessa taa'eetiin garuu xiqqoo ko'umatu na qabatee mana keessa wajjiniitiin dafee ganama ka'ee banuu hin danda'u malee
hin gurguramaa hin deemaa akkamidha ammoo waan jedhu hin gurguramaa. Isiniin ta'a jettanii amantan jennaan wanti hundumtuu akkuma abbaan of amansiise jechuudha. Wanti yaalan immoo gatii naman gatu biyaansi yaalanii dhumarratti yoo ta'uu dide otoon akkas godheera ta'e jedhanii otoo jechuurraa yaaleenii ta'uu didillee godhame gaariidha. Yaalii keessa immoo kan nama fayyadu nama miidhu barumsallee kan namaa kennu jira waan ta'eef amma kun akkasittiin gurguramaariin nagadamaa gabaan jira waan jedhu jiraate hin jira gabaan. Gabaan sirriitti hin jira. Egaan immoo jidduutti mana tan deddeebi'a. Jireenyadhas waan ta'eef kanas immoo fuulduratti mimmijeeffachaa maatiin jira. Kan kana caaluu kan kaleessaarraa irra fooyyessee kanarraa immoo bor fooyyessee akkasittiin isin biraan qaqqabsiisaa jechuudha. Isin baay'ee barachaa jirra, baay'ee fakkeenya fudhachaa jirra, hubachaa jirra kan jedhudha. Yaadni keessan irra caalaatti waan ta'eef kunoo isaan biratti akkamii kan jedhu. Isiniif fiduu yaalaatti jira kunoo gaaluma argitaanii hiikaa jira. Maddaarabichi garuu xiqqoo nama harkisaa jechuudha. Baay'ee nama dadhabsiisa. Ho'aasaa hiikee kunoo daakuun illee ni jira, shiroon biqilaan ni jira, tariin ni jira, mokoroonii gosa tuubboo ximzizeedhanii isa xiqqaa paastaa waan miiqatu jira jechuudha. Isa kana safara keessatti keessumaa yommuu bakka safara keessatti bakka namni jireenyaan baay'atu irratti waan akkas akkasii hin socho'u maaliif ijoolleen jirti waan miiqatu jira waan akka buskutii waan akka saamunaa mana kana waanumas keessatti argamu inni kun ni deemas immoo waan jedhu dura itti qoqqoranneetu turre waan ta'eefu kunootii gaasaan kana babbanadheetiin jira kana kiilootiinidha kan inni nagadamuu isiniin jechuutii barbaadanii namni gabaa keessattiyyuu inni nagada waan ta'eef wantumtiin hojjetamne hin jiru lasaantiba keessan bichaa walitti qabadhaati koottaa wara obboleessaa koo wara fira koo wara maatii koo wara maasii koo wala maalii koo bakka namni kamuu taanaa yoo isin qabaattanii fayyaa qabaattan bichaadha kan isin jaallatu eenyuma yoo ta'e ani dhiifa manaa godhaa malee mudannoo haadhaallee hin qabu. Asittis immoo haadha ceephotoo hin taane haadhaaf jecha akkasii hin malu. Garuu immoo haadhuma ofiiyyuu bakkatti amantii dhabantu jira jechuudha. Keessumaa maallaqnii fi seexanni tokko fakkaata. Kan ammoo isa mudatee beekutu beeka waan ta'eef maaliif saantiba 50 ta'in maaliif birrii 5 hin ta'in harka keessanitti qabachuu yaala. Isa darbirraatii fakkeenya fudhadhaa waan si mudannoo keessan irraatii baradhaa. Maaliif as keessan jennaan lukkuu halkan dukkana keessa bakka irraa kuftee ni beektu miti akkas taatu jechuudha. Namni mukaan isin tuqu hin jiru. Isuma dhugaa dubbachuuf anillee galata waaqa maatiin koo kan namarraa adda jechuu koo miti. Garuu of eeggannootiin waan an deemee fi obboleessa wajjin maatii wajjin maal wajjin walitti bu'iinsan qabu ofii gadhee maallaqa koo kanan qabuuf kanan hojjedhe harka kootti waan hin qabachaa turee fi maatii koo wajjin nagaatti hin jiraachuudha. Garuu immoo meeqaaf meeqatu maallaqa irratti maatii wajjinii fira wajjin hiriyaa wajjiniin wal dhabeetu jira waan ta'eef of eeggannoo godhaa. Viidiyoon xumurameera laayik sheer godhaa gandee bee dhufutti baay'ee.